Oduu gaddaa kutaa biyya lallaba shawaa bahaa jalatti kan argamu kawaala Dabra Kawaakibt Abuna ገብረ መንፈስ Qiddusitti maggaabii kawaalichaa dabalatee abbootiin afur qaama hin beekamneen ajjeefamuun himame. Maqaan isaanis Abbaa Takilamaariyaam Asraat maggaabii kawaalichaa, Abbaa Kidaana Maariyaam Xila'uun barreessaa kawaalichaa, Abbaa Gabra Maariyaam Abbabaa barsiisaa macaafotaa fi Abbaa Hayila Maariyaam tajaajilaa kawaalichaa ajjeefamuu isaanii itti gaafatamtoonni kawaalichaa televiziyoonii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti ibsanii jiru. Televiziyooniin mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoos gadda isaa ibsachaa hordoftoota amantaa Ortodoksii hundumaaf jajjabina hawwa.